kan si barbaachisu hunduu sii kennama. Mata duree jedhu irratti dubbadha. Ofirratti raaji. Yaa lubbuu koo jedha. Yaa foon koo jedha. Yaa hafuura koo hin yaadda'in kan si barbaachisu hundinuu jedha sii kennama jedha. Ameen siniif haa kennamu. Kan si barbaachisu hundinuu isiniif kennama. Isa kana sirriitti qabadha. Ergaa galgala kanaati. Sagalee raajii. Yesuus kana lallabeenis kanuma lallaba. Jechi kun jecha Yesuus, jecha Maatiyos miti, jecha Luqaas miti, jecha Phexros yookiin Phaawulos miti. Isa Yesuus ofii isaatii dubbate warra isa duukaa bu'an jireenya isaanii kennanii, yeroo isaanii kennanii, humna isaanii kennanii Waaqayyoon duukaa warra deeman. Namni gaafa hojii dhiisu maaliin jiraadha yaaddaa? Namni hojiin hojjetu taana waa'ee nyaataa, waa'ee dhugaatii, waa'ee uffannaa eessaaf fidaa jedhee yaaddaa. Yeroo kana isaan hojii isaanii hundumaa dhiisanii gooftaa Yesuus duukaa bu'an. Inni qurxummii qabu isaa dhiisee, inni hojii fayyaa kilinika keessa hojjetu Luqaas fa'aa, Maatiyos fa'aa hojii mootummaa warrooti hojjetan hojii kana dhiisanii mindaa gaarii isa irraa argatan dhiisanii Yesuus duukaa bu'aa jiru. Jarreen kanattidha warra buddeen bare, warra waa'ee wayyaa beeku, waa'ee nyaata warra beeku, nyaata filatee warra nyaatu, mindaa xuruu warra qaban, galii gaarii warra qaban, lafa foonii warri oolan, warri qurxummii immoo gurguran qabanii foon nyaachaa oolu. Kanaaf gooftaan garaa isaanii keessa yaaddoon kun akka jiru, yoo inni nu biraa deeme maal goona, akkam taana kan jedhu keessa isaanii waan jiruuf Yesuus Kiristoos yaada isaanii argee, yaaddoo kan itti ta'e argee furmaata tokko isaanii laate. Waa'ee nyaataa yaadda'inaa, waa'ee uffataa yaadda'inaa. Maali jennaani isa kana abbaan keessan hin beekaa. Inni sin waame nyaanni akka barbaachisu, uffanni akka barbaachisu hin beekaa. Waa'ee dhagna keessanii yaadda'inaa, maalan nyaadhaa yaadda'inaa. Maali jennaan isin na barbaada malee kan keessan na harka jira jedhe. Ameen. Nama si jinaatti garagaliiti maal dhabdee jirta waan isii kennaa qophaa'eeraane. Egaa biyya lafaa kanarratti saayinsiin akkas jedha. Bu'uurri jireenya dhala namaa waan sadii jedhu. Tokko nyaataa, uffataa, mana jireenyaa jedhanii ka'an. Namni mana jireenyaa argachuu qabaa, uffachuu qabaa, nyaachuu qabaa jedhanii waan yaadaniif sadii jedhan. Ani immoo too afur godhanii itti dabalanii shan ja'aaf jedhanii maali wanti namaa barbaachisoo baay'eedhaan jedha. Irriiba faa keessaa gatan. Maaliin jedhe? Amma namni irriiba nan ganne amma dhuguma nagaa ta'a. Waaqayyoon barbaachisedhee irriiba sa'aatii 12 namaa kenna. Hojiidhaaf sa'aatii 12, irriibaaf sa'aatii 12. Kanaaf halkan fide. Irriiba faa keessaa gatan rafuu jechuudha. Kanaaf biyyi lafaayyuu nyaanni akka barbaachisu, uffanni akka barbaachisu sirriitti bareechanii beeku. Warri Waaqan beekne isa kanaaf yaadda'u, isa kanaaf fiigu, isa kanaaf bu'aa bayii hedduu keessa olii gadi deemu. Inni kun akka isinii barbaachisu abbaan keessan beeka. Isin simbirroo irra caaltu, isin abaaboo bakkee irra caaltu. Kanaaf hin yaadda'inaa jedhee gooftaan jecha kana raajii kanatti haasa'e. Ilaa obboleessa koo, obboleettii koo Waaqayyo akkana siin jedhaa jira. Waan si barbaachisu harka namaan jiru harka koo keessa jira. Isa dhabdee harka namaa irratti ilaaltee humnaa kennama jette. Ergaa kenna harkaa fuudhi. Hiriyaa harkatta ta'u, ollaa harkatta ta'u, gooddanyaa kee harkatta ta'u, safaratti haa ta'u, miidiyaa irratti haa ta'u. Ilaamee akka jedhu Waaqayyo hin yaadda'in kan si barbaachisu siif laadha. Ilaa sagalee raajiin dubbadha. Mee akkas jedha kan na barbaachisu nan argadha jedha. Saati barbaaddu caala isa si barbaachisu sii laata Waaqayyo. Mee itti maa inni kun akka namaa galuu barbaada. Isaati barbaaddu caala jedhaani. Isa si barbaachisu sii kennanaani. Waaqayyo waan si barbaaddan isinii kennan jedhu. Waan si barbaachisu isinii kennan. Nyaanni barbaachisaa, uffanni barbaachisaa, manni barbaachisaa, irriibi barbaachisaa, wanta barbaachisaa ta'e waan baay'eetu jira. Waan barbaachisaadha jedhee gooftaan irratti xiyyeeffate. Isa jalqabaa maal namaaf kenna Waaqayyo? Nyaata namaa kenna. Meesinu akkas jedha Waaqayyo waan nyaatan namaa kennadha.
maal jettan tarii amma waan nyaataa rakkoon qabnu galanni isaa haa ta'u hunduu nyaata waxii isaa walaa darbu malee namni hundumtuu nyaatee dhufeem tarii immoo as gidduudha namni waan nyaanne jiraachuu mala akkuma nu nyaannee quufnee nurraaf warri maal nyaannadhanii addaan waan nyaatan dhabanii bo'an addunyaa kanarra baay'ee garuu Kiristoos duukaa namoota bu'an jireenya isaanii yeroo isaanii humna isaanii warri kennan waan nyaataa akka isaanii yaaddoofne gooftaan barsiise dhala namaa uumee kaasee uumama keessatti gooftaan waan isaan nyaatan dursee qopheesse erga waan isaan nyaatan qopheessee namicha fidee keessa kaa'e kanaaf isa kana nyaadhaa itti eebbifamaa quufaa garuu kana nyaatinaa waan hin nyaatinaa jedhamee sana nyaatanii cubbuutti galan waan nyaachuun isaanii eeyyamamu duwwaa utuu nyaataniiru ta'e rakkina sanattis hin dhufanii rakkina kana keessa nu gashan waan isaan barbaachisu kenneef isa isaan hin barbaachifne garuu akka isaan hin nyaannetti namni garuu isa isa barbaachisu dhiisee isa isa hin barbaachifne dhaqe sanarraa kan ka'e waaqarraa fi hafuura waaqarraa gargar ba'e waliin namaa gidduutti diinummaan hin dhufe waaqam nama gidduutti uumama gidduutti diinummaan hin dhufe rakkoon nyaataa rakkoo guddaadha addunyaa kanarratti rakkoon ulfaatan rakkoo nyaataati nyaanni hin jiru taanan namni wal nyaata walitti garagale bara waaqayyo bara sanas waaqayyo tureera bara haatilmoo nyaatte beelli turee jechuudha beelli maalirraa dhufu hin hojjetan taanan beelli hin dhufa bokkaan hin roobu hongeedha taanan beelli hin dhufa waraanni adda addaa amma waraanni naannoo keenyarra biyya keenyarra jiru kun haddan citu taanan namni karaa nagadu hin qabu karaa qotu hin qabu sanarraa kan ka'e maaltu dhufa beela dhufu hinni qabu duwwaan hin nyaatu gaa hinni beela immoo sin ilaallatu cabsee dhufa gaafas kanaaf dhimmi balaa qoonqoo dhimma guddaadha kanaaf waaqayyo nama utuu nuumin waan inni nyaatu kenneefi dachee kanarra nama jiraachise kanaaf amma biyya lafaa kanarratti namni maaliif wal jibbaa maaliif wal qoodaa maaliif wal ari'ataa amanaan maaliif wal hin jaallatu ollaa keessatti maaliif wal hin jaallatu jettan namni dhimma nyaatata amma inni tokko utuun hojjetinoo nyaatee warra hojjetaa oolan isan hojjenne kana hin jaallatan maaliif utuun hojjetin nyaataa jedhuun meesinuu mana keessatti deebi'aa lafa gaafa hojii barbaaddanii gaafa nyaata nama sirii dhufu baga dhufte kottu nyaadhattuuni si keessaa naqu maal nyaatta jettu maaliif hin hojjenne waan ta'eef waaqayyo gaa ati hojjettee hin hojjenne hin jedhu nama waan ta'eef nama nyaanni akka barbaachisu waan beekuuf nyaata kenneef meeqa kuwaaraa keessa Maarqos 8:1 kaastanii olaaltan gooftaa Yesuus namoota bira oolan dubbii waaqayyoo erga dhaga'anii jarreen sun guyyaa guutuu dubbii waaqaa barachaa oolanii kanarraa kan ka'e daa'imni jirti shamarran jiru haadholiin jiru dargaggoonni jiru isaan booda harka duwwaa gadhiisuudhaa gaafa ka'u egaa haadhaqanii gaggeessi safara kana deemanii nyaata bitatanii ennaani waanuma qabdan kennaa jedhe gooftaan haleluuyaa waanuma maal qabdan waanuma sin harka jiru kennaa isaan booda gooftaan koo maal godhaa mucaa dargaggeessa tokko nyaata baatee kan deemu harkaa fuudhee eebbisee nyaata kenneef jedhe gooftaan ana fuudhaas kenneefira kana foonis kenneefira sinan eebbisa ol kaas ofirraa haftee maatii kee irraa haftee ilaa biyyaa bakka taatu waaqayyo waan ittiin eebbifamu nyaata sii malu siin maatii keetii baalaatu ameen jedhe sin dhoowwatin Yesuus yaaddoo kan ta'e addunyaa kanarratti hunduu nan nyaadhaan kanaaf namni nama ciqila kanaaf namni nama dhiiba kanaaf namni nama ari'ata garuu waaqayyo hunda keenyaafuu nyaata qaba ani dhiira duwwaan jenneen jedhe waaqayyo hunduma isaaniitiif kennee raafe hin nyaatanii hin quufaniidha ilaamee siifan kadhadha buddeen nama hudu miti buddeen sirraaf ol kaas ilaa namoonni balballi buddeen isinii banamu dhugaadhaaf hin hojjetta hin argatta nyaattee sirraaba waaqayyo kanan siilaadha jedhaame ameen jedhi siiba ta'uye inni xiyyaara ofus buddeenumaaf macaafni keenya maal jedhe itti dadhabee hojjechuun nama hundumti isaa qoonqoo isaatiif jedhe maal isaatiif digirii baattee doktora taatee buddeen nyaattuun qabdu taana maal si godhe digiriin kee doolaarii lakkooftee biiliyeenera taatee buddeen manaa nyaattuun qabdu taanan baala nyaatta kanaaf nyaanni murteessaadha birriin kee gatiin qabu waan nyaatamu bitu taanan digirii natti baratte buddeeniif Profeesariin kee buddeeniif inni xiyyaara oofus inni biyya bulchu kunis buddeen takkittiif jedhe inni mana namaa keessaa wayyaa miicee jiraatus buddeen takkittiif inni waardiyyaa
hojjetus inni bakkeerra taa'ee nama kadhatu kunis yoon kadhadhe buddeen takkittiin dhaba gadi ba'een kadhadheet dhimma buddeeniiti dubbiin siiban kadhachuu barbaada gidduutti Waaqayyo akka harka namaan ilaalle ila nyaata sii kenna jedhaa jira Waaqayyo hiyyaadde waan nyaattu nabdu sii jedha Waaqayyo meerkadhu waan nyaadhu nabuudha inamanta bara beelatti illee hin quufta sii jedha Waaqayyo haleluuyaa namni manu ameenaa jedhula nyaattee isa harkaan rabbataa bultu miti sirraa basii jedha Waaqayyo inamantaa fudhadhu kuni dubbii wangeelaati mataa koo keessaa fuudhee sittaa isaan jiru waan sirraa afaa ta'een siilaadha Waaqayyo haleluuyaa qooqxeen bultuu giddeellam waan si barbaachisu keessa inni jalqabaa nyaata nyaanni hin jiru taanan waldaayyuu hin dhuftan lafa nyaataa deemtu dhageessanii nama buddeen hin qabne waldaan dhufu yoo waan dhumti naa kennaa hedheetuma akkuma ta'etti illee nan kadhadha dhaqee Waaqichi waan godhu qaba amma namoonni tokko jiru waan nyaadhuun nabee intala kooti mucaa koo na harkatti beelee gaafa dhani waldaa dhufa waldaan hamma humna ishii waa deeggarti maaliif dhaba obboleessa kee argitee garaatti jabaatta taana Waaqayyo si gaafata kanaaf amma buddeen nyaattanii ittiin jiraattan duwwaa miti hamma Waaqayyo akkas jedhi dubbadhu naan jedha buddeen sirraa hafee namoota biraa laattuu sii kenna haa ta'u ila namoota baay'een arga si duwwaan nyaatee du'a miti zarmaan zarii kee irraa haftee warra si hin beekne warra si beekan mindeessitee buddeen laattaaf siin jedha Waaqayyo yoo itti walii gala jettee sirratti haa ta'u ameen jedha haleluuyaa nyaata kenne gooftaan irraa hafee jedha blaadaa kraadiyaa baayaa nyaanni hin jiru taane koomma bobbareeddanii deemtan kun hin jiru nama hanqina nyaataa qabu beektu mormi jalatti qallata mataan irratti guddata garaan kuuka'a lukti jalatti cabuetti nama akkasii hanqina nyaataa qabaa jedha saayinsii hanqina nyaataa namni qabu hin furdata biyya kanatti namni midhaan hin nyaanne hin furdatu miti beekamaadha milikkita iyyuu bakka namni xanneenna hin beeksisa haasa'uu hin danda'u buddeen hin nyaanne taanan kadhannaa iyyuu hin dandeessan ameen hin dandeessan foon keetti buddeen murteessaadha lubbuu kee sagalee Waaqayyoo nyaata hafuura kee binni murteessaadha hamma waan garuu waan si barbaachisu siifan kenna kan jechaa jiru yoo harka kee lamaan akka nama waa fudhatutti narraa fudhatte ilaa kee Waaqayyo inni lafa onaa keessatti mannaa roobsee nyaata laata lafa duwwaadha yoo jettee yoo achi keessatti siif karaan jira ofirraa haftee nama baay'eedhaa taata akkas jedhi raajii dubbadhu naan jedha Waaqayyo ila harka namarraa namoota bu'anii namoota baay'eedhaa buddeen laatanan ilaala haleluuyaa iyyaadda hin kana irraa afaan sii godhaadha waan koolaa bahadii kaafraadiyaa mi akkas jedhaa isin cinaatti qabe inni si waame waan si nyaachisuun na boodhaane abbaa si dhalchee waan si nyaachisu dhabee biyya jijjiirrata si gatee deema utuu haadha keen hin mari'atin haati si deesse si gattee gootat maali na nyaachisee guddiseetti inni si waame Yesuus garuu warraatii kaalaa bahadiyaa bara hongeen buutti bara rakkinaatti bara namni waan fuudhu wallaalutti warra kansaa sooreera akka jedhu Waaqayyo dhimma buddeen irraa ija kaasinatu si danda'a isa caalu barbaadisiif hallaadha yaa Waaqayyo namnas keessa dhufe harka ol kaasi deebisa bara si hafe keessatti buddeen hin dhabin ilaa buddeen hin dhabin nyaadhan nyaatee jedhee nama baay'atu buddeen nyaadha jedhee warqii baasuu deemee du'e buddeen nyaadha jedhee Ameerikaa dhaqeetti du'e buddeen nyaadha jedheetu birrii hedduu kaffalee ijoolleen keenya shamarranii hedduun deemanii nyaadhatti nyaataman nyaadhatti karaa daldala seeraan alaa miilan deemanii daangarratti galaana irratti nama dhume baay'eedha dubbiin buddeenii nama baay'ee kasartite tajaajila baay'ee duubatti deebiste hayyaana keessaa baafte seexanni buddeenii nu Yesuus gowwoomsuu dhufe ol kaas amma si ga'ee sirraa busii laata seexanni karaa garaa keessa hin gowwoomsu mahadaa kaataalaa baadiyaa eeyyee afuurri waaqa akkas naan jedha warra kan koo ta'an buddeen isaa nu dhullaadhuuf naan jedha sii baataasisu Yesuus nama baay'ee buddeen nu qaba yoo nyaatuun qosa yoo nyaatu mana qaba birrii qaba soofaa qaba biifee qaba garuu waggaraatti nyaatuun qabu gubataa saaxilamee waan akkasiin jedhu anan sii laadhu jedhe Waaqayyo kan si miidhu miti kan si boqochiisu kan ittiin duutu miti kan ittiin jiraatu buddeen jireenyaa sii laadha
dubbii kun siilaadha gaafas immoo karaa foonii sirraaf ta'e dawaan inamantaa alammaa namoota akkaminnatti mul'ata beektu as dhaabadhe namoota hiriirsanii nama nyaachisan waaqayyo isa kanaan si ga'a atamma waan nyaadhuun qabu ettemiti anormaal kanamatti qajeelte waaqni garuu akkana siin jedhaa jira har'aaf ta'e malee boru siif jira waan ati nyaattu qopheesseera ameen jedhaayyaat gaafa qomoo lol galchi jedheen ikkoo markabichatti nooyin waan isaan nyaatanis duuka namni waaqaa maal nyaata beektaa kakuu nyaata eebba nyaata nam sagalee kana qabu hin xannaa'u lafoon irratti xanneessinna'u eelaa daakaatii labaadiyaa kan jedhamiti faarfatan galatti galee waan godhu wallaalee natti hin bitaacha'u ameen haleluuyaa lafoon irratti xanneessinna'u laba deemtu wallaaltee harka namaatti hin galchu waaqayyo natu si danda'a siin jedhaa jira waan nyaata namaa kenna sii kennuura darbee akkaati waan nyaata namaa kennitu godha hin kennitaa na ajaa'iba bartoonni firfaarii nyaatte 12 funaaname 12 saayyuu bartootumaa firame namni baay'een jireenya biddeen nyaachaa jiru firfaarii nyaachaa jira jireenya firfaarii beektu sinaa oolchu amma waan jireenya akkasii keessaa si baasa in amantaa firfaarii nyaattu suma sirrii nyaattu haa ta'u yaa waaq ila namni as keessa jiru buddeen hin dhabin ameen jedhi buddeen hin dhabin fudhadhu na harka nama na iyyisiisuuf qaba waaqayyo iyyaadda waan nyaattu hin dhabdu haleluuyaa inni si waame buddeena qaba tokko qooda bukoolaale yaa waaqayyo jedha namni narguu wataa itti baati yaa waaqayyo haleluuyaa barri nu dhufaara uffay in amantaa dhugaadha amma safurru waaqa dubbadu naan jedha waan si ga'ee nama biraa tajaajilu waan si ga'ee fira kee tajaajilu waan si ga'ee azaabii tajaajilu waan si ga'ee warra godaana tadaadaarii tajaajilu waaqayyo isa akkasii siilaadha buddeena targatte immoo sin ajjeesu ittiin akkaati na galateeffattu balbala isaan bana ameen waaqayyo kana yaaddayinaas isin barbaachisa waan ta'eef hin beekaa kanaaf waaqayyo uffata kenna mee nama si cinaatti garagala waan uffata kenna dhaane hin kennuyi hin kenna argeera dhugaadha jekoon waaqayyo uffata hin kenna uumama kaastanii gaafa cubbuu hojjetan nyaatanii qufanii qullaa taanan jarri wal baqannaa waaqayyo maal godhee uffata fide gogaa wayii waa dhiigsee fidee jaratti uwwise maaltu barbaachisa jara buddeen miti mam uffata namoonni uffata hin qabne tarree warra uffata gaggaarii qabanii ooluun itti cima keessumaa gaafa guyyaa gammachuu warra uffata mimmiidhagaa qabanii uffata ciccitaadhaan sargii dhaquun isaan sheemessa sababii uffata dhabuudhaaf jedhanii hiriyaa biraa ollaa biraa waan baay'ee keessaa kan hafan tashamaaqaqanii kan jiraatan nama baay'eedha dhuguman isinitti hima dubbiin uffataa fagoodha amma utuu as deemaa jirtanii uffata kee irratti waa utuu bu'ee dhuftu namni maallaan jedhetta galtee waan an qayyara dhummoon qabuun dhaqu bakka waldaatti nama meeqa waldaa utuu dhufuu yaaddu micoon sababii uffataaf qamisii dhabdee waldaafte namni quban qabu garuu sababii caammaan irraa dhumeef nama meeqatu tajaajila dhaabe maaliif ay akkasumatti jedha maal dhabee caammata irraa dhume yookiin uffata waaqayyo garuu inni ati amanatte uffata kenna biyya jalduu kana keessatti si eebbisuufan jira waan namni sirratti argee eessaa fidde jedha ila uffannaan eessaa fuudhee akka namni siin jedhutti eessaa fidde amma siin jedhutti ilame yaa waaqayyo warra dhuguma hin ta'a jedhani utuu birrii qabdu sarsaruu uffatteen deemtu waaqayyo kan sii ta'u sitti uwwisaame laarraa daakaataa laba hadiyaa ila siiban kadhadha ila ayyaanni akka uffataatti barreeffamee jira uffata foonii sii laata ayyaana sii laata ol kaasi wal faana sii kadhadha
maqaa Yesuusiin waan namni sirratti ilaalu waan ollaa sirratti ilaalu eessumaa fidee namni waan siin jedhu eessumaa fuutee waan namni siin jedhu yaa Waaqayyo nama amanetti na hawwisu. Ameen 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 ameen. Sitti hawwisu Yesuus. Ikkoo warqiin nyaatan hin uffatu. Warqiin keewwatu. Kanaaf biliyeelatti baasu. Kanaaf gatii warqii widdiidha. Maali oon namatti dhufe nama bareecha. Warqii irra kan caalu ayyaanni Waaqaa sitti uwwifama. Yaa Waaqayyo namni as keessaa daare hiriyaa isaa bira obboleessa isaa bira maatii isaa bira duuba ta'u akka hin jiraan ol kaas uffata irratti siif laatu Yesuus. Ayyaana irratti siif laatu Yesuus. Waan lafarraa lallabaan jedhina macaafa jira. Macaafi waan jedhu moo lallaba. Waan uffataa hin yaaddeen jiraa jedhe. Eessa argana dhiisi jiraa jechuudha. Bakka yaaddeen maalan uffadda maalarraa dhume waggaa 2 waggaa 3 yaa Waaqayyo kanumaan nan deema. Of qopheesse sitti geedda. Inni amantootaan maal si godhu. Isuma qabdu waggaa 6-10 uffatta. Garuu amma guyyaatti nama jijjiirtutti siifan kadha. In ta'u biyyesuusin. Ilaa namni lama geeddaree dhufee jira as keessa. Kun immoo in agarsiifatti maal agarsiifachuu dharee sirritti malee ol kaasa. Amaraatani. Ola bahadii kaapiraadii alaboora. Waan nyaattuun qabdu uffata maal si galchaa nyaattuun moo cooma maal beektu. Eelaa baadiyaa namni bakkee si ilaala waan ta'eef yaa Waaqayyo dadhabaa ta'u hiyyeessa ta'uun nama kanaa namatti hin mul'atin. Ayyaana caalutti na hawwiste kan foon immoo niistu maqaa Yesuusiin isa caalutti uwwisu. Mee nama si cinaatti itti garagale amma jirtutti zanaa jedhi jedhin. Gaafa duuteen uffattu otuma jirtu uffadhu jedhin. Tokko gama ishiin duute awwayyaan gad bayeetti hin boo'uuf. Altakka irratti argitan hin beekne. Kamisii ishii. Uffata laalee nama meeqa bu'aa oola. Alarra gaafataa itti uffattee waldaan dhumne giiftii koo gaafa du'a kee gabbaasu. Pheenxe zana yoo jette namatti tolti gurba. Waaqayyo gabbu'ee uffata siin miicu. Miicattee fataa jettee. Shii qabdu tokko fattee uffata keessa isa caalu gooftaa wajjin wal arguu dhufta sargii intinaaf hayyuu filattee uffattee baata miti gooftaa kee fuuldura bareedii kottu giifti mee nama si cinaatti waan qabdu isa olaanaa sana uffadhu kottu waldaa jedhi namoonni si ilaalanii haaran jiru jedhi jiru amma dhugaa Waaqa nu yeroo uffanni birrii waldaa fi xeelaalitti jijjiira baga maal sigan أنا ما قلت دوفني ما بكلنا نبيكن كورنو كنا نبيكن يسوع ما في نانجر ما بيكن يسوع ما في دا كنو ورم برشي سفان نتو وسوفي هاليلويا هكا يسوع دوفا أنا ما قلنا نبض يا واقع يمالا نفضل ده إنت لا كوت مي مالو فد مال تنا رادي من جرانا نمنا كوت غران كيرام غارو تجاجلا كوكيا سات سورة بكا كان تجاجله بكان سرپالا سيني مولتي أكس كوئن Taala tu kucing nurut tiba deh. Ugawa kayu tinder be, awa kayu om surena kan ditanya. Mana ono dade me, nala cofe male. Taala nak kena nak kumacara sarpani mulati limonu widdi tate. Ay, anak kau fatal nama shemes tunjuk. Amma mental kullau fatel ufte amma mal jatuh. Bayi Yesus kundalila suri. Pufi mina amen. Ufata tak kasih sih gode. Bagaimana sini timah? Uffanni nama ergaa mataa isaa danda'e qaba. Gosti uffataa baay'eedha. Uffanni galaamotummaa uffatan jira. Uffanni mootonni uffatan jira. Uffanni haadha hiyyeessaa uffatan jira. Uffanni namoonni Waaqayyoo uffatan jira. Dhageessanii garuu Waaqayyo isa sii kenne seeraan itti fayyadami. Uffata sii kennee tokko hin uffattu waan ta'eef xiggitti gattaa Waaqayyo mantuuta itti kenna. Ati ergaa ati sinaan uffattu nan falattu nan kurtitu uffatanya ati waashaa gattee oo isaan baastee uffattu mee nama si cinaatti garagaliiti isa qabdu uffadhu siin jedha Waaqayyo yoo dhume tan sii dabalaa yaadda'iin siin jedha qamisii yoo dhume malee haaraa jira maalan bita ittaamati akkasuma namni caammaan uffanne haaraadhuma taa'a maal irratti bitare isuma sirratti argu bakka juujoon torbe amma garuu siniifan waama yaa Waaqa kinoo ati nyaata kennita
uffata kennita. Guyyaarraa kaasee namni wangeela kana dhaga'e. Namni argee mudaa isaan lakkaa'in. Fudhadhu mudaa kee namni lakkaa'in. Miidhagisiyaa miidhagsanichi. Vahala dibeeriyaa. Zanaa jedhoo jette bareeddi beente. Hallelujah. Yaa Waaqayyo nama qalbii isaanii akka bantuuf nan kadhadha. Fudhadhina ooditte isumaan uffatu waggaa 10 uffatta mallagal ol kaas guyyaan torbeen hamma eessaa bide jedhanit waan si barbaachisaa si baalaat eebbi si barbaachisaa si baalaat manni si barbaachisaa si baalaat hojii si barbaachisaa si baalaat jireenya bara baraan si kenne kana sinnoowwat maal argannaan asitti dhibba achitti jireenya bara bara. Mee ofirratti raaj asittis nan eebbifamaadha. Achittis nan eebbifamaadha. Siitaa dhuga. Takka mataan kee lafan ilaali. Hiriyaa kee biratti hin tashamaaqaqin. Hoo siibatoo Yesuus. Pheenxeen hin bareeddi. Salvaajii waggaa lamaa yoo ta'u uffattee ayyaanni waaqarra jira taa'ame hin bareeddi. Giddeellam. Dirqamamoo waan qabdu galii nyaadhuu fixiitii. Waan qabdu hundumaa uffatarra oolchi jechaan jiru. Waaqayyo warra wayyaan qabne hin kennu. Keessumaa gaa warra wayyaan qabne immoo gaafa uffatanii ergitanii eessaatti deemu. Ijoollee sila dhiingaddi qabdu. Keessumaa warra qabu aadaa namni ittiin dubbatu. Isheen hin qabne gaafa argatte abee yaa oduu ishee. Yaa oduu isaa eessaa fuudhee immoo tokkorraa fuudhee isa dhiiraatiin immoo diyaaspooraa qabaa jedhu. Baga. Yaa Waaqa. Lama namni inni qabu maaliin beekama aadaa uffachuu dhumaan miti. Uummanni kaabalutti uffadha. Fataa dhiba. Aadaa nam kanuma barbaadde nyaachuu uffachuu tu'amma galtanii bayyanatiin kudhan qeetti sin eege galanni siif ta'utti. Ati ganama hanga galgalatti dinnichuma kee higoota. Maaloo si jijjiir. አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ጀቴ መቀቴ ሉካንዳ ኩኒኩማ ሃሌሉያ ፊዲን አንገለኛደ እንጀቱ ያሳ ዲኒቹ መት አፈላ ወልታት መና መስጀና ታመ ጅርቱት ኛዶዲ ማለ ቶኮ ኡፈታን ጅጅረት ቡዴንኛት ጋፈዱ አካውንት ኦፉዳን ብሌነ ተቆፋተረ ኩመ ድበ ሸንፋ በኢየሱስ ስናወልቹ አነከ ጴንጤ ሰሰቱ ሞንጅሩ አርጌራ አነከ ከኝ ሰሰቱኝ ፋታይነቱ መገመዳኝ ኛኑ ምና ኢሰዋን ሲከነ ገመዳ ፍደድ ጎመነ ሲከነ ሃሌሉያ ጫልሳና እረተ ዱበቻ ገልጭ ሃሌሉያ ወረተም ጫለኛታ ይጩ ገመደ ሆ ሃሌሉያ ድንጨ ከሶተ ሲከነ ፍቲ ፋታይ ገሩ አመዋም ከነምበር ባለጀ የሮቶ ኮነቱ ምሽጊ ገሌ ከዳታ ነማን ቢደኑ ፊዳን ጀን ኢሳን ቦደ ዲመ ቢደን ረተነ ቆፋ ከዳታ ወር ከዳተን ዲመ ቢደነነ ዱዋ ከዳቲስ ኡጋ ዋቀዮን ስንትም ያ ዋቀዮን ጀን ኢንኮል ፉሳን ካን ድልቤ ፈተን ያ ዋቀዮ ቤለው ነራ ፍርፍሪ በርባነ ፍርፍሪን ወርጊንጀ ቶዝራተን ወር ወጅ ኡጋዳም አዛባደንሶ ፍርፍሪ ኡጉመነ ስንትም ነማን ደወል ፍርፍሪ በርባነን ጀን ከነከነነ ደቂቃ ሶዶማ ቦደ ዘምቢሊዳን አከነትን በዳራ ሶቾ ፈረፈረሜ ዱ በኢየሱስ ስም ጀረን አቹማኖቱ መኛኑ ኢኒ ተኮኑ ሳሙ ደቀ ጀናን ኢየሱስ ኑረት ላልታን ጀዲ ኮልፈት ሶከን ኑ ሳማራካ አቹማን ዳ ሙጫን ቶከተ ፍዳቴ ዳ ስረታፊ ተከረተ ዳ ሙጫን ኑ ይርመቡን ጎፍታ ኑራ ቀብደ ነዳ ዱኤ ወለም እረቲ ዋምነክ ኑ አላ ፍጣረነ ሰሰነመ አቹማን ጋባ ካናሎም ነው ተጠብ በኢየሱስ ወቶ ከደናኑ ተፈራተ ሞን ገና ዱኤ ወለ ዱጋስንትም ኢሳምቦ ደሞ ቦሩሞ ጋይጋ ቦሩስ ስላንቱራ ደሬረ ድንቸረትን ውከዱ ወደን ይትነቆሩ ማል በርባረን ኡጋል ስንትም ኢየሱስ ይጀ አመ ጆለን ከስ ከዳታራ ድንቸ በርባኔ እንጀደ ኡጋን ስንትም እንጀቻር ኡቱ ነምኒ ቶኮ ኢትን ደወለትን ዘምቢሊ ቶኮ ድንቸ ከስታዱ ኑራፌት ጆለ ኮምባሽኒ አላወ ፍት ዋምነት ፈታ ደራኛ ዳን ኑራፌ ሲቱ ገሌትኒ ሙመሌን ፊዳይን የሮቶኮ አስመዱ ጋበ ተውምበኩ
tajaajilaa tokkotu birrii 300 dhabe meeqa dhabe jedhe ati mana ammoo mataa dhaattee dhuftee mataan baay'ee dhukkuba harkisanii dhaaniif gubatte achumaan isaan booda maaloo kottu waaqa kadhanna maaloo dhadhaa naa fidu waaqayyo dhadhaa waami jettee otoon dhaloota irraatiin kadhan achumaan jilbeeffatan yaa waaqayyo haadha manaa kiyya dhadhaa dhabdee horiin qabnu dhadhaan bakka jiru beektaa dhadhaa nuu waamedhe dhadhaa nuu fidi warra dhadhaa qaban bira nuu dhaqedhe achumaan anis kaa birrii 300 dhabee 300 ganama naa fidi kaa'edhe waaqatti mataa nama tokko na wallee laxxadanii rafan waaqayyo mana itittu baaduun jiru hin beekaa aadantinaatti dhaqee saatii sagaliin qosoqqose waaqayyo nama saatu achi kadhatee bule isaan booda kadhannaani kaateetuma keessa ishii dhufee halkaniin saatii 10 naqxee eessoo hiitee raasuu jalqabde raastee dhadhaa fuutee dhaqxe gaafa dhadhaa fuutee dhaqtu reefu 12 jarri riibayuun kaane kaate nama dur nagaa ishee isaan gaafateen beennet eewu ganamaan inni nuti qosoqqosu nuyi nama waaqayyoo nuu banaa maarree namni isiniif akkatti rafuun qabu laakkii waaqanna erge maaliif si erge jalaa bannaan kubbaayyaan tokkichi dhadhaa hin dhaawatu dhugaa waaqayyooti isaan booda maalennaan halkan tokko dhufeetu kai raasii fi abaluu geessinaan jedhee kanaafan baadhee dhufee jettee ishiin hin rafti gaadadhaa ililchiti isaan booda fidi harkaatteen fuutet akkasuma mataa ishee uf qabbanaa'e gooftaa koo na qabbaneessite ani sitti ni madde oman jaartitti maddette dhadhaa ishii mataa ishii irra keewwatte innis ganama saatii 3 boote nagaadha akkam na fayyuma maa badde na lakkiin banne nama waaqa karaan si arguun nabe ooshaa ittiin dhugedee 300 naa kenneen yoon kadhatan jarre ilaa keedu waaqa kadhadhu siifan kennaa'e in kadhattaa shee ergaa tokkonnaa dhufu warra kadhateen an kenna kana booda in kajeellattoodhe waaqa me akka jara hin kajeelladu edha kadhadheen an argadha edha ayyaat yaa waaqayyo namni irraa booda galee waa kadhate homaan nabin eebba nabiin ila waaqayyo kadhadhu malee ajaja sii baasedha edha labsiin sii baasedha waaq merka kee akkas godhi homaan nabu kana booda edha waan na barbaachisu edha waaqayyo jedhame naa kennaa edha raaja siifaalaatu waaqash ila barata qabtiin si barbaachisa naggaadee birriin si barbaachisa qotee bulaa minaantu si barbaachisa harka kee ol kaas hojii dhabaa hojii si barbaachisa nama tajaajiltu ayyaana si barbaachisa waanni waan as keessa jiru sii baalaatu eebbi sii baalaatamu mee isa na barbaachisu naan argadheedha yes inamantaa ila akkas jedhii raajinaan jedha waaqash kaanarrumaa jalqabanii torbee kana gidduu namatu eloo jedhee waa fudhadhu siin jedha ji'a kanaas otuu bara 2019 hin cehin waaqayyo nama bisii galataa baachisu jira in kajeellattu siin jedha waaqash in hawwitu siin jedha waaqash yaada kenna barbaadi sii bal'aadha mana sii bal'aadha in danda'amuyi nan argadha ammaani fuuldura kana barattaanu nan argadha in amantu ilaa siifan waama eebbi lafarra jiru ila baadi eebbi samiirra jiru ila qajeelota eebbatu barbaada warra kan waaqayyo eebbatu barbaada eebba barbaacha amma mataan si dhukkube amma ofii ajajitti ba'ee baatanii gara kee dhufu maaliin si tajaajillu si hin jedhu maaliin si bukkee dhaabannu si hin jedhu keessaa balaa sii kaa waaqash waan si barbaachisu hundumaa jedha macaafatu hin yaadda hin jedha maaliree hojiin kee buddeen kan argachuudhaaf yaada kee naa kenne waan biraan barbaada sammuu kee barbaada qalbii kee ganamaaf galga yesuus yeesoo koo isumatti iyyadhu ameen namni namatti iyyatee homaan dhabu amma ta'e hin argata hoo baay'ee ta'uu baata warri waaqayyotti iyyatan immoo homaan dhaban macaafatu jedha warri waaqa barbaadan homaan dhabanii jedha yaa gooftaa nama barbaadanii fira barbaadanii birrii barbaadanii eeyyee beekamuu barbaadanii kan dhaban si barbaadanii miilana ulfinaa argan si barbaadanii nagaa argan mana yaalaa deemanii kan waa dhaban kiniini adda addaa fudhatanii kiliinika adda addaa irra jooranii fayyaa kan dhaban harka ol kaasaasuma keessatti si eebbisa waan nama biraa dhabde waan fira biraa dhabde waan hiriyaa biraa dhabde waan ollaa kee biraa dhabde miilana harka kee irratti haa mul'atu galateeffadhu nama argatee jira
uffata sii kenne nyaata sii kenne immoo sin dhoowwatu nagaa si eebbisa nagaa sii godha mee nagaa jedhame bira immoo nagaa sii buusa hin nyaatta nagaa in uffatta nagaa in elmatta nagaa in baratta nagaa in jiraatta nagaa in tajaajilta nagaa ilaasa hin jedha Waaqayyo waan ittiin nama Waaqayyoo ta'uu kee namni ittiin si baru nagaa sii dhiiseen deeme ammas nagaa kana si biratti hambisa nagaa si bira jiru biyyatu awwa akkuma shiidhaa nagaa kennitetti anaayis nagaa kennedhanii kadhatu haa ta'u yoo waan biraa dhabde nagaan nabin hin amanne yoo hiriyaa dhabde nagaan nabin yoo mana dhabde nagaan nabin yoo mindaa dhabde illee nagaan nabin nama si deeggaru yoo dhabde illee nagaan nabin ilaa nama baay'ee nagaadhaan si eebbisa Yesuus biddeen illee amma ta'e namni amma mootummaan nu dammaqeera warra mana hin qabne mana ijaaraa jira amma ta'e immoo Waaqayyo isaan haa eebbisu namoonni gooftaan qabna iyyuu rakkattoota gargaaraa jiru amma ta'e hiyyeessa barbaadan Waaqayyo isaan haa eebbisu amma ta'e namni buddeen hin dhabu amma bara kana jechuudha namni xanneen dha'een duu galatasa amma ta'e namni hin argata garuu nagaan suuqiidhaan bitamu ishee kana buddeenoo dhabde namni achi goreessa abboo yookiin buskuutii sii bitee hafuura sitti deebisa nagaa garuu suuqiidhaan argattan nagaa garuu gulliteedhaan argattan shunkurtii argachuu dandeessa nagaan argattu tari abbaa manaa faadha manaa boodadha dingatatti dhufte haa yoo jetten ganama fudhattee galuu dandeessa hin argatta tarii yoo nagaan garuu abba hunda biraan argamu nagaan Yesuus bira jira warra kansaa bira jira akka jedhu Waaqayyo waan namni si bira dhufee namni keessa hin jirtanis waan obboleessi obboleettiin haatiif abbaan kee si bira dhufee si biraan namni keessa in amantaa nagaa si biraan naman jedha Waaqayyo mee ameen jedha ayyaati namni tokko akkas jedha nagaadhuma galata Waaqallee natti maatte ijoollee nagaanaan jechuun hidhee nama beekan mataa saaraa darbe ol kaas nagaa namni hawwe si bira argatu in barbaadda nama barbaadu biyya nagaan dhabame keessatti maatii nagaan dhabame keessatti har'a namaa fuutee galta obboleessa kee bollaa kee fuutee galta nagaa kan jedhamu lallabaa deemta nagaan immoo Yesuusiidha doolaariin nagaan laanne gamoon nagaan laanne wayyaan nagaan laanne buddeen nagaan laanne hangami nagaa mana kee irratti haamoos mee nagaadha nan beekama jedha nama si jinaatti garagalee ashabbaariin ta'in jedhane jeeqamtee naman jeeqin jedhane nagaa godhadhu jedhaan nama si jiraat ati nagaa taanan jedhin maatiin kee nagaa taa ollaan kee nagaa taa biyyi kee nagaa taa in amantaa waan hafuura nagaa sirratti gadhaadhis ati nagaa taanan mootummaan hin rakkatu ati nagaa taanan ollaan kee rakkatu amma namoota tokko yaada shi wallolanii mooda inna siin dhiphatam gaafati qe'eedhaan walloltu hinaa nagaa dhaba maaloo immoo wallollee koottaa walitti nu araarsa jechaa deemana waati nagaa dhabde ollaanis ikkoo si wajjin gubata maa intinaan dhukkubsatee ciisa juusiin meeqadha haaraatum maal qabe gammadee seetee bakka dhukkubsatee jedhu nan gaafanneen irraa dhabdii immoo maalan godhadhee juusii gaafata karaan dhabee ijoolleen abalulleen dhukkubsata akkamitti itti seena dhimmoo inni dhiphatu beeka maqaa Yesuus ati nagaa taanani biyyuu hin gammada ishoo in amantuyi namoota baay'eedhaaf naan jedha Hafuurri Waaqa warra mana kana dhufe ilaa warra mana kana keessa seenan jedhe hageedhaan nagaadhaan isaan eebbisa in amanta miti guyyaarraa kaasee qachiisi mataa keelleen tuqame waan si barbaachisu keessa amma nagaadha ol qaabadu fudhadhu nagaa fudhadhuu gadi namnati nagaa gaafatte nagaan saa deebi'u namnati nagaadha jettee naafash namni ati nagaan siifaa ta'u jetteen harraba keerraa nagaan kee lafee namaa seen mee nama si jinaatti garagali nagaa labsita kana boodani anan ajaa'ibu dubartii bara eelsa ture tokko mucaa du'aan maneera nagaadha haleluuya akkamin taloo nagaadha hundumaan nagaadha maal manaa qabdi du'aa tokko ta'uu deennaa tokko hundu fayyaada nagaadha maal nagaan jira baakki maal taate immoo intinaan naanoo daka miilana utuma rakkatteeyyuu nagaadha jetta mahadaa jaalaa baatee neemeeqa riika paaraadiilee fedhaa
ila nama baay'atu nama nagarre malee dargaggeessa baay'ee maraataadha miicoo baay'ee maraataadha nagaa dhabanii teenshiinaanii ergaan sii qaba mana yaalaan nagne malee nama baay'ee nagaa dhabe otoo uffatuutu nyaatu akkeedhi abbaan koo mucayyoo nagaa taatee mul'atta mucaa nagaa taatee mul'atta namni si argu isheen nagaadha siin jedhu inni nagaadha siin jedhu mana kee laalanii nagaadha siin jedhu nama nagaa qabu biyyatti immoo shiftaanutti immoo alaabaa kee walu nagaadha yaala baagaati anova reetee kee peelee booriyaa afurri waaqa akkasnaan jedha mucaa koo ta'uu kee kan ittiin beekamu akka taargaan makiinaa duuba fuuldura mul'isu duuba fuuldura keettan nagaa dhooba jedhawan yoo duuba silaalan nagaa taata fuulduraan dhufu nagaa taata taappellaa jeequmsaa sirraa kaasa taappellaa maqabadii sirraa kaasa har'a nagaan siilaadha jedha Yesuus namoonni tokko waan taappellaan hin taane irra jiruuf hojii dhaban buddeen dhaban waltajjii dhaban waldaa dhaban sagantaa dhaban ergaan sii qaba fuulduraa duuba kee akka namni alaalatti sirratti darbu ilaa isheen nama waaqaati ilaa inni nama waaqaati nagaa sii kenna jedha Yesuus mee nagaa fudhadhee gara hidhaayyaati siif haa ta'u dhugaa sitti hin laggamu ooti nagaa taate anarraa yoo baamee qabu ol kaas waaqayyo nagaa sii baalaatu gaa'ila keef nagaa laatu abbaa faana kee nagaa laatu ollaa keef nagaa laatu oromiyaaf nagaa laatu mandaratti galtuuf nagaa ta'u namni nagaa hin qabne maatii galee jeeqa haadhaaf abbaa gargar baasa namni nagaa hin qabne kwaarii gidduu seennan nagaa balleessa waldaa seennan nagaa balleessa waajjira dhaqnaan nagaa balleessa namni nagaa qabu garuu lafa deemutti nagaa labsa nagaa buura haleluuyaa ila ilmaan nagaa jedha waaqayyo warri nama wallole walitti araarsan isaan ilmaan waaqarraa jedhamu warri nagaa buusanaa gammadan jedhamee caafameera akkasnaan jedha waaqayyo nagaa buusuudhaaf dhama'ii nagaan siilaadha burqaan nagaa keenya sirraa addan ba'uush so amma sagalinaa dhufa afurri waaqayyo akkasnaan jedha ati ergaa duwwaa fudhadhu akka jedhu waaqayyo isa sii kenne seexanni si jalaan fudhatu ormoonni si jalaan fudhatan irriba dhabdee qaajjaan bultu hojii dhabdee mataan si maraatu waaqayyo afuura nagaadhaan si eebbisan nama meeqatamma guyyaatti maraachaa oola mee nama si jinaatti gara guyyaatti si meeqa maraattaa jedhi gaafa namni maraata isa qabaa wayyaa baasee namni deema guyyaatti nama meeqa taaree birciqoo cabsaa oola nama meeqa taaree godha girgidda baqa maraatu daqiiqaa wayii irraa gala warra maraate dhiisaa irraa gala namni maraate amma garan qabos keessa yoo galee naaraa namatti naaraa mee bintalo bishaan budduu si fide yeroo irraa gale ergadhaa maraate bakka namni maraate sin dhagahu tokko torbeetti tokko maraata tokko immoo guyyaa guutuu maraata haasa namaa dhagahuun barbaadu nama kan jedhamu arguun barbaadu niitiin anaasii arguun barbaadu fuuldura kooti jedhan zoor jedhi giiftii koo maal abbaa kee dhabden jedhin jala dhaabatte maraatedha bakka irraa galu haarafu kan zoor jedhi jala amma barbaade addutu maraatedha bakka ishiinis gaafa cal jedhi jala maraattetti bakka wanti gootu hin jiru wandimmee maraate bakka nama maraata cal jalaa jedhu nama meeqan maraate laalamin kolbaante inni maraataa ture dhugaa waaqan sitti ila mootii nagaa jedhamutu mana kee seenaa ina mantaayi kadhachuuf hin jiru otuman lallabaa jiru nama meeqatii kamaa jedhamam ina mantaa dhuguma wangeelin lallabe wangeela nagaati taanan waaqayyo waan biyya biraatti dhamame mana keetii argama waan mana intinaan jirre nagaa mana keetii fudhatta namatu nagaa sirraa hirmaata jedha Yesuus luparaadiyaa lavorra hadii kapaaya diya amma ana wanti natti beekamu kana booda nama nagaa gaafattan zimbiloon gaafattan erga shen nagaa gaafatte nan gammade
ergani nagaadha naan jedhe keessi koo hin boqote erga balunatti dhufe nan milkaa'e ila akkasiin jedhanitti milikkita akkasi Maariyaam ikkoo Elzaabeet bira dhaqxee nagaa siifatoonna mucaan garaa keessa jiru haleluuyaa hin burraaqeedha namnati nagaa gaafatte of hin jibbin si eebbisu namnati nagaadha jetteen laados kee bahadibaaya nagaan siifaa ta'u namnati jetteen guyyaa irraa kaasee haa gammadu ameen 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 mee yeroo lama nagaannaa ta'eera yes sirrattaafu maqaa Yesuusin sirraan fudhatamina irraa booda wayyaan kee nagaa jechi kee nagaa laarraatoo kaapiraadiyaa maayya manni kee nagaa dhalli kee nagaa yaa Waaqayyo nagaa nuu laadhu amma sadhumaan sitti ma'onnoo baay'eedha humnaaf aboo namaa kenna gooftaan haleluuyaa mee humnaaf aboodha Maatiyos 11 jira Yesuus bartoota isaa 12 ofitti waamee hafuurota xuraa'oo akka baasaniif dhukkubaa fi dhibee hundumaa akka fayyisaniif aboof isaanii kenne ameen jedha humni kun pheenxee biratti malee orma biratti hin argamu warra kan Yesuus ta'aniif Waaqayyo humna kenna maal kennan jedhe humna akkamii humna buddeessi nyaachisu miti humna seexana si baasisu na duukaartu humna ittiin nama rukuttu miti humna ittiin nama boochistu miti humna ittiin isa nama boossise namarraa ittiin adda baaftu hin barbaaddu pheenxee seexanni irraa iyyuu pheenxee seexana hiisisu ta'uu barbaaddu meesti akka seexanni irraa iyyuu barbaada warratan na tokko looma ergadhe sirraa yaa qo'amma qophaa'e Waaqayyo humnaaf aboo kan kenneen maaliif akka dhukkubsataa fayyisan dhukkubsataa namni hundi fayyisu warra humni irra jiru fayyisa warra humni irra jiru dafqi isaanii hojii hojjeta maarrabiin isaan ittiin xaragatanii namatti ergan hojii hojjeta Phaawulos fa'a hojii ergamoota 19 dhaqaa laala dafqa isaanii nama fayyisa gaaddidduu isaanii nama fayyisa amma namni kaballaadhaan eessatti fayyee beeka warri humna irra jiru garuu kaballaadhaan fayyisu dhuguma isinitti himaa kabaluma takkitti kan sagalee dhumaan Waaqayyo sagalee sattumna godhe sagalee akkasinaan jennaan na keessa to edee badee Waaqayyo humna sii kenninaani xinnaa si barbaada guddaa si barbaada kaansarii si biratti zeeroo ta'a HIV nama keessaa dhaam meesti humna ittiin seexana injifattan warri fudhachuu barbaadan galgala kana hin kadhan humna ittiin abaarsa mootan oolaa bahadiyaa humna ittiin xuraa'ummaa bira dabartan ila namnamma kadhatan naamne kadhata saatumna dhabe lallaba saatumna dhabe harka kee gadi hin deebisin laatii faaya waan nama biraan argamne sitti maayidha akkasiin jedhee Waaqayyo waan abbaa faati kee sin dhaalchifne humna koo si dhaalchisa ayyaana koo fudhattee deddeebita mar'ataa irratti torban qabaa irratti siin jedha Waaqayyo warra hojii namaa irratti mortuu irratti siin jedha Waaqayyo naaf taasisi warra jettan Waaqayyo sirratti bana maarraataa kaalaa bahadiyaa ofitti waamee humna kenne dhaqaa fuura hamaa baasa xuraa'oota warra xuraa'an lamxoota qulleessa warra dhukkubsata fayyisa humnaaf aboo kenne Waaqayyo humna namaa kenne galgala kana amma bakka hin ga'a Waaqayyo maal namaa kennan jedhe humna jedhame nama baay'ee humna dhabeera mee amma dur kadhattu warrumna qaban ammayyuu ibiddirraa labooba lisaanni isaanii gadi hin taane haleluuyaa isaanii gadi hin deemne namni baay'een maaliif waldaa dhaquu jibba humna dhabe maaliif hin kadhatu humna dhabe maaliif seeraan hin waaqessu maaliif Waaqayyoof hin jiraatu humna dhabe birrii qaba nama qaba fira qaba waldaa qaba naannoo qaba iddirii qaba garuu humna dhabe pheenxeen ammaa kan rakkanne tajaajilaan rakkate sabni keenya kan rakkate humna dhabne namni humna hin qabne karaa kuteen deemu namni humna hin qabne dubbii isaa namatti hin tolu namatti mi'aawu nama fayyisu nama geeddaru har'a garuu akkasiin jedha Waaqayyo jecha keettan humna godha kadhannaa keettan humna godha laaraa baataalaa bahadiilee boodiyaa inni humna qaba jedhu sin danda'u kana booda fudhadhu humni kee birrii kee miti humni kee maatii kee miti humni kee akkaawuntii kee miti humni kee kilaashii baattu miti humni kee analashii jedha Waaqayyo mee Yesuus humna kooti jedha Raada katala badia oromummaan humna kee miti biyyi jaldu humna kee miti abbaa faatirraa dhalatte humna kee miti gootonni maqaa isaanii beektu humna kee miti humna kee inni ta'e Yesuus humna kee inni ta'e wangeelli har'a si fuudheen baasii jedha Waaqayyo hamma birrii argattanitti hin jenneemi Yesuus hamma humna argattanitti
እንዳትወጡ hinbayinaa humna argatanii ta'e namamma waldaa yoo dhufe humna argachuu badaan xiyyeeffatu la baariyaa la boora namni qaxaleen namni sadii as keessa raannaan nagaa hamma humni sirra dhufutti taa'isee obsaa kan jirtu hamma humni sirra dhufutti kadhataa kan jirtu inni dingata Phexros faa argate inni dingata Phaawulos faa argate har'a